Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Amiin. Kitaaba Haadha Ifaa. Qopheessaan Daaqon Heenok Hayilee. Afaan Oromootti kani Daaqon Guutaacheeru. Boqonnaa tokko. Godaantota yookiin baqattoota gannataa. Hidhaa Isemiidhu. Amma seera uumamaa boqonnaa 3 seenaa macaafa qulqulluu dhala namaa irratti godaannisa guddaa uumiin jiru. Seenaan waan ammeenya bofaan dogoggortii fi firii mukaa nyaatti abbaa manaa ishee nyaachifte guutumaa guututti seenaa dhala namaa kan jijjiiree fi xalayaa liqii qabiyyee macaafa qulqulluu seenaa kana booda jiru murteessedha. Boqonnaan sun barreessitoonni hedduun ijoollee dubaraa akka isheen seexanarra xiqqoo qofa caaltu taasisanii akka yaadanii fi hundumtuu hanga danda'ameef ciigoo ceebboo jarraawwan hedduuf ture akka ishee irratti ciigessuuf seenaa karaa banedha. Dhugumee waan ta'uun hangam ulfaataadha. Sababa guyyaa tokko firii mukaa nyaattiin lubbuuwwan baay'een du'an muramuu isaanii yaaduun ewaaniif hangam kan dhiphisudha. Lubbuuwwan kunneenis ijoollee ishee irraa dhalatan haadha koo kan isheedhaan jedhan ta'uu isaanii yaaduun hangam ishee rakkisa laata. Tarii ewaan guyyaa muka yaaraa fi gaarii adda baastu eessa sana nyaatti dhandhamteetti mi'aayee ta'uu danda'a. Garuu sababa mukittii sanaan ijoollee ishee du'a hadhaawaa akka nyaachis yaaduun ewaaniif hanga guyyaa du'a isheetti madda gadda hadhaawaa fi imimmaan ishee ture. Dhiphuun ewaanii fi miirri balleessummaa isheetti dhagahamu erga duutee booda kan ishee irraa boqotu miti. Gara Si'oolitti erga buutee boodas ija sooressicha Nawwee Abrahaamii fi Alaazariin ittiin ilaaleen wanti isheen qaama lubbuudhaan ilaalaa turtes isheef adabbii nama kamiirrayyuu kan caaludha. Luqaas boqonnaa 16:23. Ishee dursee gara jabeenyaan kan ajjeefame ilmoon ishee qulqulluu ta'e Abeel kophaa isaa gara Si'oolii kan bu'e sababa isheen muka nyaatteen ture. Ewaan guyyaa duutee gara Si'oolii adeemuun ilmoo ishee Abeel argitu maaltu itti dhagahamee jira laata? Qulqulluu kan ta'e ilmoon ishee Abeel du'a isaatiin gaddaa turte caala sababa isheetiin Si'oolii bu'ee arguun ishee immoo ofii isaatiin ewaaniif Si'oolii isa biroodha. Ewaan ishee Waaqayyo yakkiteef meeshaa diinaa ewaan miidhuu Si'ool keessa bu'uu ishee caala sababa badii ishee namoonni qajeeloon baay'een gara Si'oolitti gadi yommuu bu'an arguu ishee ture. Si'oolii dhiisaa mana sirreessaa hidhaa lafa kanaa keessa iyyuu sababa balleessaa keenyaan namoonni yoo hidhaman arguun baay'ee nama dhiphisa. Ewaan waggoota 5,500 Si'oolii keessa teessee ilmaan ishee gara Si'oolii yeroo dhufan akka argitee rakkatteetti. Abbaa qabeenyaa gara jabeessu sunillee obboleewwan isaa hin duuneef garaa laafee akka bakka dhiphinaa kanatti hin dhufne jedhee erga dhiphate ewaan ijoollee isheedhaaf hangam jeeqamti ta'a. Luqaas 16:28. Qulqulloota ta'anii kan jiraatan balleessaa isaanii malee gara Si'oolii yeroo dhufan ijoollee ishee amala isaanii sababa isheetiin xuraawwiin cubbuu hojjetan gara bakka dhiphuu sana yommuu bu'an arguu isheetiin ceephoon yaada kun hundi sababa keetiinidha jedhu hidhaa ishee Si'oolii bu'uu ishee caala ishee miidhedha. Ijoolleen ishee dachee irra jirrus yoo ta'e waan hin yoomnisne. Yaa ewaan maal si goone fakkeenya warra samii irra jiraannee akka hin turre kunoo foon keenya sababa cubbuun gurraachee jechuudhaan sirna qulqulleessaa keenya keessatti yeedaloodhaan jenna miti. Dubartootas bakka buunee akkanatti gadda hadhaawaa ibsina. Yaa ewaan maal si goone ati muka gannataa keessa jirtu akkuma dhiigsite har'a ijoolleen kee dubaraa ni dhiigu. Dhukkubbii fi ciniinsuudhaan yeroo dahanis ijoolleen kee dubartoonni hundi ni bu'u. Ewaaniin ceepha'uuf muudannoowwan badaan jireenya keessatti nu mudatu ka'umsawwan keenyadha. Sababa abaarsa ewaan yeroo ulfooftu ciniinsuu keenan baay'isaa dhiphuudhaanis ni deessa jechuun dubartoonni ciniinsuu doomsaatiin yeroo dhiphatan ciniinsuu fi dhiphuu balleessaa isheedhaan dhufe ta'uu isaa yaadachuudhaan ishee ni ceepha'u. Ji'a ja'aan yommuu dhiigni isaanii dhangala'u dhukkubbii qaama isaaniitti dhagahamuu fi jeeqama yaada keessa ta'an hunduu ishee yaadatu. Namni jaallataan kan isaan irraa adda ba'e hunduu naannoo awwaalcha isaa ta'anii akka bu'anii fi laphee isaanii rukutan yommuu akka itti duuni dhufe. Yaadatanitti abaaramuu Addaam wajjin kan ishee yaadan ewaanidha. Yaa ewaan ati akka waaqattan jiraadha jettee akka namaatti jiraachuu kan nu dhabsiiste maal si balleessine? Akka waaqayyotti jiraachuu kan si hawwisiise hoo hangam akka namaatti jiraachuu si nuffisiiseeti? Nama ta'uu kee akka si nuffisiisuuf wanta caalu akka barbaadduuf kan si taasisu hoo Addaam irraa kan hafe yeroo sana nama hangamtu gannata keessa ture? Mootittii taatee biyya uumamtee irratti waaqummaa akka hawwituuf wanti sitti irrate maal ture? Gannata keessa akka jiraattee jireenya ani jiraachaa jiru nagaa jechuu akkamitti hin dandeenye? Kabajni haadha ilmaan nama hundaa ta'uu siif kenname osoo jiru ilmaan keef du'a kan nu dhaalchiste maaliifidha? Qabeenya waan hunda qabdu gannata keessaa nu baaftee maaliif dachee abaaramtuu keessatti nu deesse? Kan jedhu
iyyi dhaloota baay'ee yaada ishee keessatti kan isheetti iyyuu Hewaan qofa ture. Tokkoffaa Xiimotewos 6:6. Hewaan kufaatiidhaan duratti kennaa ilmaan namaa sirriitti kan beektu ta'uu isheetiin ilmaan namootaa nuyin maal akka dhabsiste nu caala isheen ni beekti waan ta'eef kan nuyi ishee ceephaa nu caala gaddituun lapheen ishee madaa'udha. Lubbuu ishee kan hin boqachiisne boo'ichi raajotaa ishee jeeqa. Hundumti keenya akka nama xuraawaa taanii jirra. Tolummaan keenya hunduu akka uffata abaarsaati. Hundumti keenya akka baala harcaaniirra. Balleessaan keenyas akka qilleensaa nu fudhatee jira. Samiiwwan addaan kuttee maaloo yoo buute harka kee Ariyaam irraa nuuf ergi. Iyyi warreen hidhamtoota fuuldura keetti haa iyyatu kan jedhan iyyawwan raajotaa uumamtoota hunda caalee waan inni dhiphisu. Isaayaas 64:1 akkasuma 64:6 Faarsaa Daawit 144:7 akkasuma 79:11. Addunyaa irratti lubbuu namoota kumaatamaa kan balleessan sanas ta'uu baatu badiinsa namoota baay'eef sababa kan ta'an namoonni hedduun jiru. Akka Hewaan garuu duutii uumamuu fi badiinsa lubbuu namoota hedduu namni itti gaafatamummaan itti dhagahamu hin jiru. Qaayil sababa du'a Abeeliif hanga sana yoo jeeqame sanyii Addaamiidhaaf bu'uura du'aa kan taate Hewaan hangam dhiphatti laata? Haa ta'uutii Hewaaniidhaaf dhibbuu waggoota kumaa fi dhala namootaaf sababa aarii barootaa kan ta'e seenaa seera uumamaa boqonnaa 3 irra jiru kun maalidha? Dhuguma firii mukaa tokko nyaachuun gatii hanga kanaa kan falchiisuu qaba ture? Waaqayyos maaliif mukicha uume? Mukichi muka waan gaarii fi yaraa kan nama beeksisu taanaan Waaqayyo waan gaarii fi yaraa akka adda baasnu hin barbaadu jechuudha. Mukicha erga nyaatanii booda iji isaanii ni baname gaarii fi yaraa adda baasuudhaan nuyi keessaa akka tokko ta'an jedha. Kanaaf gorsi buufaa sirrii ture jechuudha. Hewaan waan tokko illee hin balleessine jechuudha. Fuulawwan itti aananitti gaaffilee lubbuu kanneen waliin ilaalla.